Daa'ima Oromoo qaxalee dandeettiinsi addunyaa ajabjechisiisuun gara siyaasaatti geessu maaliif barbaachise? Gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Qalameen afurii fi qalameen afur qalamee meeqa ta'u? Qalameen jaalladha. Jechas hin jaalladhu. Leenca afurii fi leenca afur leenca meeqa ta'a? Leencas hin jaalladhu. Daadi bosona keessaa ba'i. Bosona keessaa ba'i. Manni keenya abaar zamaarii qabalaatam yeroo daa'ima dandeettiin isiidhaan nama dinqisiisuuf nama ajaa'ibsiisu kana arguum gara siyaasaatti dubbii geessam. Nama ija qabuu fi mumul'atu yeroo argee hawaasni keenya mataa keessa rukutuu yoo taate malee namni akka ol baatuuf jajjabeessu hin jiru. Hawaasa keenya keessatti yeroo hedduu kan mul'atu daa'ima ol baatee mul'achuudhaaf yaaltus ta'ee namoota jajjabaa ol baanii mul'achuudhaaf yaalan hunda isaanii mataa keessaa mismaaraan rukutu. Daa'ima xiqqoo tana kichuutti kutuudhaaf jecham dubbii olii gadi oofaa jiran akka waan dubbichi siyaasa ta'etti yeroo daa'imni waa'ee qamalee fi waa'ee leencaa gaafatamtu anin beeku kan jetteefi bosona keessaa bahiitii waan baraana gaafadhu kan jetteem gara siyaasaatti geessanii oofan. Warri soddaa yookiin warri habashaa kuyyoo laaltan aartii isaanii kan guddisan indaastirii fiilmii isaanii sadarkaa kanaan kan gaan akka keenyaa kana wal dadduulanii aartii ajjeesuudhaanii miti. Aartiin afaan ofiitiin dubbatam. Afaan aartii afaan saba isaa keessaa fuudhameetum saayinsii ofii isaatiin hiika baay'ee akka qabaatutti hojjetamam. Keessumattuu aartiin Oromoo indaastiriin fiilmii Oromoo sadarkaan inni irra jiru ammallee gadi bu'aa waan ta'eef akka guddatuuf jajjabeessu osoo qabnu daa'ima tanatti duuluun maaliif barbaachisa? Fiilmii tokko bashannanaaf hojjete inni tokko jiruuf jireenyaaf itti gargaaramam. Aartiin ergaan isaa bal'aa gaafa ta'u hiika baay'ee gaafa qabaatu namni sana hojjete dinqisiifatamuu fi jajjabeeffamuu qaba malee nama kana jalaa mogolee dha'uun maaliif barbaachisa? Namoota kireetiviitii akkasii danda'an muraasuma qabna. Mucaa daa'ima xiqqoo tanaa gara golaatti ol deebisuun maaliif barbaachise? Yaa hawaasa keenya yerooniif waan tokko argitan gara siyaasaatti geessuu dhiisa. Daa'ima kana jajjabeessa. Namoota dandeettii qaban ol mul'atuudhaaf yaalii godhan hunda isaanii haa jajjabeessinu. Siyaasni faallaa mataa kee xaxe kun sirraa haa hiikkatu. Yeroo hunda siyaasumaa fi yeroo hunda poolitikaa keessa ooluun hawaasa ni fayyada. Ergaan isiniif qabnu wal jajjabeessuu otoo qabnu mogolee wal cabsuu irratti maaliif xiyyeeffannam? Habashaa bakka kanaan nu caalteem nuti hoo maalumaan nu sakaalee laatam? Abaarsi nurra jiru kun nurraa haa ka'u. Daa'ima tana haa jajjabeessinu. Eeyyeen daa'imni tun jajjabaachuu qabdi.